faarfannaa 37 lakkoofsa jalqabaar warra waan jallaa hojjetanitti hin aarin waan isaan hamaa godhanii argatanittis hin hinaafin jedha. Gufannaan waldaa kiristaanaa inni bara har'aa inni tokko jallootaaf yommuu jireenyi qajeeluu amantoonni isaan fakkaachuudhaaf warri saba waaqayyoo ta'an isaan fakkaachuudhaaf yaalii geggeessuudha. Nurraan eegamu kun yeroo hubannoo macaafaa irraa fagaannu hubannoo dubbii waaqayyoo irraa gaafa fagaataa deemnu jireenyi kiristaanaadha warra biyya lafaa fakkaachuudhaaf dorgee keessa gala. Akkas jechuun hojiitiin barbaachisu jechuu miti. Jalloonni warri jalloonni waan namaa hojjetanii yeroo isaan argatan itti sinaarini itti sininaafiniidha. Dubbii waaqayyooti kun maal jechuudha? Yeroo waa'ee jallootaa qabnu jalloon hataniis sobaniis gubboo nyaataniis musinnaa sayenno jechuudha. Karaa kamiinuu waan ati umurii kee keessatti argachuu hin dandeenye guyyaa tokkotti argachuu danda'u. Nadhugaalitu waan ati umurii kee keessatti argachuu hin dandeenye hojjettee qaniitti argachuu danda'u. Siin garuu waan si dhabu tokko jira. Innis maayin dhugaa tokkichi mana kee lixee hannarraas sobarraas cubbuurraas si eega. Yoo dhugaan sun sii galee biddeena sobaa nyaachuurraa harki kee hin deebi'a. Garaan kee biddeena sobaa garaan kee biddeena harki waaqayyoo keessa hin jirre nyaachuudhaaf siin ayyamu jechuudha. Har'a garuu inni ilaaltan jaarraa kana keessa waldaa kiristaanaa isheen dhiiga kiristoosiin bitamte nuyi jennu kun akka Kiristoos barbaaduuf akka wangeela Kiristoos isa dhugaa kanaatti jiraataa jirti gaaffiidha. Jiraataa jirti jechuu dandeessu jiraataan jirtu jechuus dandeessu. Jiraataa jiraa fi jiraataan jiruusaa namichumti dubbii waaqayyoo dhagahu obboleettiin dubbii waaqayyoo dhageessu wangeelaan jireenya isheef deebii laattu. Anis wangeelaan jireenya koof deebii kenna. Gara dubbii waaqayyootti yeroon isin deebisu dubbiin waaqayyoo Miraajii Osiyaa boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irra dhaqaa laala. Dubbii jabaa tokkotu jira. Akka argatu hin beeku. Namni naa dubbisu. Osiyaa raajicha 13 jireenyi jallootaa ila sirriitti na hubadhaa. Jireenyi jallootaa yeroo hundumaa takka takka akka bishaan muka bishaan qarqaraa hillalisa dafees guddata dafees daraara dafees ija godhata. Garuu libsuu ijaatti maayikiroosekendiitti akka deebi'ee hin argamnetti barabaraaf didima. Jireenyi warra waaqayyoon sodaataniif waaqayyoon jiraatanii garuu bultiidhaan akka dhimmuu mana ishee teessee suuta top jettu waggaatti qorqee tokkollee guutuu hin dandeenye suutuma deemti. Gin na dhaggeeffadhaa. Jireenya warra waaqayyoof jiraatanii waaqayyoof amanamanii keessa yartuu qabaatan malee dhukkubi keessa jiru. Waaqayyoof galata laadhame. Waaqayyoof galata guddaasaa. Yooni sagalee tokko isinitti dubbadhe hin fudhattuu laata? Harka keessan gara waaqayyootti ol kaasaa. Biddeenni sobaa qeekeef mana kee irraa fagaatu. Yartuu ati qabduuf yartuu harka kee jiruuf yartuu mana kee jiru keessaa harka waaqayyootu jira. Galateeffadhu mee waaqayyoon galateeffadhu. Waaqayyoon galateeffadha. Maal jedhan namni argate jira? 13 maayidha? Ila jalloonni warri waaqayyo malee jiraatan akka kanaafis isaan akka hurrii ganamaa akka fixeensa ganamaa dafee buuti. Jireenyi warra jallootaa akka habaqii oobdii keessaa qilleensi fudhatu akka aara karaa qaawwaa ba'uutis jedha jireenyi jallootaa. Waaqayyo kana sinaa oolchu. Ameen jedha.
jireenya waaqayyo keessa jiru jiraachuu hin barbaadda yoo ta'e yertuu sirka jiruuf lafa waaqayyo si kaa'eef lafa waaqayyo si dhaabetti amanamaa ta'e jiraadhu malee biddeena cubbuu sitta deemu chaansiidha carraadha jettee cabsachuudhaaf hin gomja'in. waaqayyo irraa si eegu, waaqayyo irraa nu eegu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Ameen jedha. Mee ilaala ammas dubbii jabaa tokkoon isinitti hima. Takka takka waa yaaddu marra hin jiraatu oo irraa hafaa qabaatanii jiraatu oo maal ta'anii maal miidhamanii mana gaashaatti soo warra waaqan beenne too galaa jira, warra sobutoo jireenya jiraataa jira, warra uffatutoo jireenya jiraataa jira, warra karaa hin barbaachifne irra deemaa jiran too jireenya bareedaa jiraataa jira jettanii warri waaqayyoof jiraachuu barbaadan naaf akkasii keessaa ba'a. Dubbii waaqayyo maal jedha? Me jireenya qaayinittan isin deebisa. Jireenya qaayinitti gaafan isin deebisu jireenyi qaayini gabaabaadhumatti waa isinitti himame. Qaayin lama ta'anii obboleessa isaa Abeel ijjina aarsaa dhiyeessan waa isinitti himuu fedheen naqe. Yommuu aarsaa dhiyeessanii aarsaan qaayin hin simatamne. Maaliif? Garaasaatu qulqulluu miti. Waaqayyo nama garaasaa qulqulluu ta'e erkaa aarsaa simata. Aarsaan Abeel garuu hin simatame fuula waaqayyotti. Maaliif? Garaasaatu qulqulluudha. Waaqayyo maal ilaalaa'edha? Garaa ilaalaa'edha. Dubbii waaqayyo takkaa'edha. Waaqayyo kan garaatiidha. Waaqayyo garaa ilaalaa'edha. Waaqayyo fuula ilaalan jedhu garaa ilaalaa'edha. Garaa ilaaleetu keessa namaa ilaaleetu waaqayyo kan firdii murtii kan inni laatu waaqayyo. Haa ta'u malee aarsaan qaayin waan hin fudhatamneef kan Abeel waan fudhatameef aaree hinaaffaarraan kan ka'e obboleessa isaa kana akka inni ajjeese macaafni seeromaa boqonnaa 4 nutti hima. Waaqayyo akkuma amala isaatii la sirritti na hubadhaa. Isa miidhames isa miidhes in arga wal faana. In dhaga'ama. Waaqayyo isa miidhames isa miidhes in arga dachee kanarraa. Gurra keessan akkanaa laattan. Waaqayyo inni jiraataan isa miidhes isa miidhames wal faana arguudhaaf abbaa aangooti. Homtuusa jalaan dhokatu. Dhufee qaayiniin akkas jedhe. Eessa jira Abeel obboleessi kee? Deebii qaayin eedduu isaati mo'an kan na gaafattu. Garaagarummaa guddaa tokko argitanii. Abbaan isaa Addaami yeroo cubbuu hojjete, yeroo kufaatii isaa bare, yeroo dogoggora isaa arge waaqayyoodhaan sin sodaadhe qullaa koon ta'e kanaafan si dhokadhee jedhe. Cubbuu hojjetu malee maal qaba Addaam? Sodaa waaqayyoo qaba. Qaayin immoo cubbuu hojjetee maal hin qabu? Sodaa waaqayyoo hin qabu, ija jabeessa. Ani hedduu isaati immoo kan na gaafattudha. Nama waaqayyootti ija baaseedha. Akka waan waaqayyoo jalaa miliqu waan gabaabduun achirraa isinitti hima. Dubbii gabaabduu tokkoon achirraa isinitti hima. Qaayini fuula waaqayyoo isa jiraataa dura dhaabbatee yeroonni waan hamma kana ga'u waaqayyoon sobu waaqayyoon goomsuu yaale akkas jedhe waaqayyo dhiigi obboleessa keetii lafaa gara kootti iyyaa jira jedhe. Adillee lama isaan beeku naan jette atillee hin argine naan jette jedhe. Dhiigi obboleessa kee garuu lafaa gara kootti iyyataa jira jedhe. Waa isinitti muufan deemaa jira. Amma iddoo kanatti maal argitu? Qaayini himatamaadha. Eenyutu himate? Dhiiga Abeeltu isa himatee jira. Na duukaa jirtu. Qaayini himatamaadha. Abeel immoo dhiigi isaa iyyataadha. Lafti raagaadha. Waaqayyo abbaa murtiiti. Sirriitti na hubadhaa. Waaqayyo biratti dhugaan hin dabus dhugaan hin cabus yaa sabaa. Yaa nama dhugaa koo cabe dhugaa koo badee jettu. Raagaan dhabeef malee dhugaan qabaa jettu. Hin oola hin bula malee dhugaan kee owwaalame gaaf tokko akka aduu saafaa bahee mul'achuuf jira. Irraan deebi'a. Yaa nama dhugaa koo cabe dhugaa koo bade jettu. Raagaan dhabeef malee dhugaa qaban ture jettee bakka jiraattu jiraatte miidhama kee kana ibsitu
Inoola himbula malee dhugaan kee akka aduu saafaa guyyaa tokko tu bakkee hin bahin hin oolu. Waaqayyo cimsee dhimmee dhimma kee duukaa sii bu'a. Wayyoosiif yaa isa dhugaan namaa sirkatti cabee dhugaan namaa sirkatti dabee. Yaa isa dhugaan namaa dhugaan obboleessaa dhugaan obboleetti dhugaan haadhayyeessaa dhugaan nama hiyyeessaa dhugaan nama humna dabee sirkatti cabee sirkatti dabee wayyoosiif. Waaqayyoonni homtuu jalaa hin dhokanne gaaf tokko nufa. Waaqayyo kanaaf maal jedhe? Waaqayyo Abeel obboleessi kee eessa jira jedheetu macaafa seeraa boqonnaa 9 irratti dhiigi obboleessa kee lafaa gara kootti yaa'e. Boqonnaa 9 irratti akkas jedhe. Ati abaaramaadha jedhe. Ergaa Waaqayyo kana dhaggeeffadhaa ergaa dubbii Waaqayyo kana. Namoonni dhugaa namaa cabsanii dhugaa namaa dabsanii akka dubbii Waaqayyootti abaaramoodha. Dhugaa namaa cabsitee dhugaa namaa dabsitee mana kee na baarsisin. Dhala kee na baarsisin. Sanyii kee na baarsisin. Biyya kee na baarsisin. Hidda kee na baarsisin. Haqaan jiraadhu Waaqayyo sin dadhabuu sin buusu jedheera dubbii Waaqayyo. Haqaan jiraadhaa. Yaa namoota lafa Waaqayyo sin dhaabe dhaabbattanii Waaqayyo bakkaaf iddoo sinii kenne akkasin dhugaaf akkasin dhugaa namaaf akkasin dhugaa sabaaf dhaabbattaniif Waaqayyo sin dhaabe. Erga dubbii wangeelaa kana dhagaa. Waaqayyo lafa bakka sii kennetti galfata sitti laate. Namni galfata nyaate immoo fagoon deemu hin milkaa'u. Galfata namaa nyaatin, galfata sabaa nyaatin, galfata biyyaa nyaatin, galfata riyyaa kee nyaatin, galfata boleettii keetiin nyaatin, galfata haadha kee nyaatin, galfata abbaa kee nyaatin. Abbaan galfataa Waaqayyo gaaf tokko deebi'ee dhufee si gaafata. Waan sitti kenname wajjin gaafatamta guyyaa tokko. Abaaramaadhaati jedhe Waaqayyo. Nama Waaqayyo abaaramaadhattiin jedheen eebbifamaadha jettanii hin dandeessan. Biyya guutuun yoo yaa'e ergaan Waaqayyo darbaa jira. Ergaa wangeelaati. Addunyaa guutuun yoo yaa'e nama Waaqayyo abaareen ati eebbifamaa dhattanii dandeessa yoo jettanu. Akkasittiin jedhe lammaffaa irratti Qaayiniin. Lafa yeroo qottu har'aa jalqabe midhaan siif hin baasu jedhe. Lafa dursii owwaatuun akka inni si jalaa didu si godha jedhe Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo gaddee dallanee fuula sitti deeffate. Aariidhaaf fuula sitti deeffate waan dursa jalaa owwaatu si jalaa dida. Waan dur gurra sii kennitu si dhaga'u. Dur yeroo Waaqayyo si wajjin jiru dhagaa gurra godhatee si dhagaa. Ergaan dabarsaa jira ergaa dubbii wangeelaa. Yeroo Waaqayyo si jalaa didu garuu dhadhaatu dhagaa ta'ee sitti jabaata. Haqa namaa eegi. Haqaaf jiraadhu. Biddeena sobaan nyaatin bishaan sobaa sin dhugin. Mana sobaatti sin galuun barbaadin. Mana Waaqayyo sin ijaarre keessa jiraachuun barbaadin. Haqaan jiraadhu. Waaqayyo lafatti ka'ee naman ta'a jettee yaannee kaasee nama si taasisa. Galata barbaada Waaqayyo isa jiraataaf galata kenna. Waaqayyo galata barbaada. Afurri Waaqayyo gidduu keenya jira. Harka keessan bal'isaa. Finni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u mootii Waaqa lafaa. Ati guddaadha yaa Waaqayyo. Ati garaa lafaa keessas garaa dhagaa keessas beekta homtuu si jalaan dhokatu. Akka jaalala keetti akka deddeebinuuf ayyaana kee nuu baay'isi ati. Yaa Waaqayyo ayyaana kee nuu baay'isi. Yaa Waaqayyo karaa sobaaf daandii sobaarra deemanii jireenyi namaa baduu qalbiin namaa baduu sammuun namaa baduu jalaan nu oolchi nu baraari yaa Waaqayyooti. Ilaala sadaffaa irratti akka jedhe Waaqayyo. Biyya lafaa irratti jedheen. Biyya eessaa irratti? Biyya lafaa irratti nama jooraa lafa dhaqu dhabu hin taata jedhe. Maal jechuudha beektu? Mistira isaa beektu masin. Foolii jireenyaan sirraa fudhadha. Jibbama barbaadamtuu kan hin taane barbaadamaa kan hin taane si taasisaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa barbaadamaa kan hin taaneef barbaadamtuu kan hin taane ta'uu si haa oolchu. Dubbii Waaqayyooti.
Kanaaf Qaayin akka jedhe yoos namni lafa argetti na ajjeesa jechuudha jedhe. Ay akkas jechuun moo miti jedhe. Maal jechuudha beektu? Waaqayyoo kana jedhee macaafa seerumaa boqonnaaf lakkoofsa 17 yoo dubbiftan immoo Qaayinii jedhama. Qaayin mucaa godhatee maqaa mucaasaa Enook jedhee moggaasee maqaa mucaasaatiin immoo mandaraa tokko guutuu ijaaree. Mandaraa tokko jechuun magaalaa tokko yookaas katamaa tokko nama ijaareedha. Waaqayyoo jooraaf sokka nama lafa dhaqu dhabe taata jedhe baay'ee jechuudha ree jettanii gaaffii isinitti nuumin. Hiikaasaa isinitti himu. Qabeenya guddaa Qaayin yoo qabaate iyyuu argamni Waaqayyoo preseensiin Waaqayyoo keessan jiru jechuudha. Ergaa guddaadha dhaggeeffadhaa. Qabeenya guddaa qabu jiraataa jiru jettanii waldaan kiristaanaa yookaas immoo warri dhiiga Kiristoosiin bitamtanii abalufaa qabeenya guddaa qabaatanii jiraataa jiru. Mana guddaa qabu jireenya qabu jettanii naafaa jirtu yoo ta'e dhaggeeffadhaa. Jireenyi jallootaa qabeenya isaanii guddaadha malee waaqi guddaan keessan jiru. Preseensii Waaqayyoo keessan jiru. Sinawwisiisin konkolaataan sobaa. Sinawwisiisin manni sobaa. Sinawwisiisin jireenyi sobaa. Sinawwisiisin iddoon bashannanaa sobaa. Waaqayyoo inni danda'aaf inni jiraataan si wajjinaa jiraatu. Argamni Waaqayyoo jireenya Qaayin keessa jira. Hin jedhuun preseensii Waaqayyoo keessan jiru. Algoda waan lafa guute qabaattee Waaqayyoo keessan jiru yoo ta'e kanarra immoo godoo Waaqayyoo keessa jirutu foolii qaba. Godoo Waaqayyoo keessa jirutu urgaa. Godoon Waaqayyoo keessa jiru salphaa miti. Waaqayyoo mana kee keessa jiraatu. Argitanii? Kanaaf gara dubbii Waaqayyootti yeroon isin deebisu dubbiin Waaqayyoo maal jedha? Mee dubbii Waaqayyoo kana ilaala. Isaan akka margaati. Faarfannaa 37 lakkoofsa 2. Isaan akka margaati. Dafanii coolligu akka biqiltuu misee goguutis in golgolaa'u jedha. Jalloon erga akkas ta'e amantoonni dhiiga Kiristoosiin bitamtan hin golgolaa. Jalloonni akka margaati dafanii badu ergaa ta'e qajeelinaaf jireenya Waaqayyo barbaadu yoo jiraattan lafa dhaaltu darbitanii itti fuftu. Sanyiin keessanis illata. Qeen keessanis foolii urgaa'u ta'e itti fufa. Ergaa Waaqayyooti. Dubbii Waaqayyooti. Ilaala faarfannaa 37 lakkoofsa 3 akkas jedha. Waaqayyoon amanadhu. Naannoo na duukaa jirtan. Waaqayyoon amanadhu. Wanta gaarii ta'es hojjedhu. Biyyuma keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaas eeggadhu. Lafa jiru sabni kun sagalee guddaatiin ameen jedhume. Ameen jedhame. Ameen jedha. Waaqayyooti kun. Ilaa dubbii Waaqayyoo ka'e. Waaqayyoon amanadhu. Mina masa biraatiin akkas jedhi qabi. Jedhi na duukaa. Waaqayyoon amanadhu. Sagalee keessan tun hin jiru sagaleen keessan jedhame. Wanta gaarii ta'es hojjedhu. Biyyuma keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaas eeggadhu. Sagalee guddaatiin namni kanatti walii galee ameena jedhume. Waaqayyo akkas jedha. Biyya keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaa kee eeggadhu. Wanta gaarii ta'es hojjedhu siin jedha. Itti fuftee jiraachuu milkaa'uu bara gaarii arguu barbaadda. Harka kee gara Waaqootti ol kaasi. Waaqayyo akkas jedha. Biyya keessa nagaadhaan taa'i. Amanamummaas eeggadhu. Wanta gaarii ta'es hojjedhu siin jedha. Finni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 4 ilaala. Waaqayyotti gammachuu qabaadhu. Ilaa kanan jaalladha baay'ee. Dubbii Waaqayyoo akka jedhamu. Anatti gammachuu qabaadhu jedha dubbii Waaqayyoo. Waaqayyotti gammachuu qabaadhu. Inni immoo kadhata garaa keessiif hin kennaa jedha. Yeroo ati daandiif masmara sirrii ta'een adeemtu Waaqayyo kadhata garaa keessii kenna. Sagaraan kee barbaadu sagaraan kee fedhu. Waan garaan kee fedhuuf waan jireenyi kee fedhu argachuu barbaadda. Daandii Waaqayyoo irraa achi gortee as hin gorin. Ergaa dubbii Waaqayyooti. Lakkoofsa 5 karaa kee Waaqayyotti kennadhu. Baay'een jaalladha kutaa kanas. Ilaala karaa kee Waaqayyotti kennadhu. Isa amanadhu.
Inni siif raawwataa'edha. Dubbii Waaqayyooti kun. Inni qajeelummaa kee akka ifaatti dhugaa keessa akka aduu saafaatti bakkeetti baasaa'edha. Dhugaa kee guyyaa tokko akka aduu saafaatti bakkeetti baasaa jedha. Dubbii Waaqayyooti. Fanni Waaqayyoo haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Sagalee kana baay'een jaalladha. Lakkoofsa 7 Waaqayyo duratti gab jedhi. Waaqayyo duratti gab jedhi. Obsaanis isa eeggadhu. Nama karaa isaa wal qixxeeffatee nama wanta hamaa koratee fiixaan baafatettis hin aarin. Allaqe. Gaafa waldaan kiristaanaa mazmaratti amantoonni Waaqayyoo kan isheen mazmaratti deebitu jallootaaf wanta ta'urraa ija ishee kaaftee Waaqayyo ishee gaafa eeggatteedha. Abaluufoo kanattaa abaluufoo sanattee dhiisis akkasii qeekee keessa foolii urgaa'u foolii Kiristoostu jira. Ulfinni siif haa ta'u. Ilaamee yaa saba inni jedhame qabeenya guddaa jalloonni qaban irraa qabeenya yartuu ijoolleen Waaqayyoo qabantu caala. Maaliif beektu? Qabeenya xinnoo ijoolleen Waaqayyoo qabani qulqulluudha waan ta'eef dhukkubi keessa hin jiru. Dhukkuba guureen deemu, rakkina guureen deemu. Yartuudhuma garuu keessatti gammaddeedhuma bultee kaata. Akka jechuun hojii dhiisiin hojjetinii miti. Hamma Waaqayyo sii kennetti gammadi. Ishi hamla ati yeroo hojii hojjettu akka nama waggaa kuma jiraatutti hojjedhu. Harka waliin marattee dhaabbattee immoo Waaqayyoo akkanaan jedhee ragaa'oo egaa xaaxaan hin jiru yartuu qabaannaan si gaanaan jedhe jettee akkasitti hiikattee galtee harka marattee hin taa'in. Yeroo hojii hojjettu amanamummaadhaan akka nama waggaa kuma jiraatutti hojjedhu. Kanatti hin daganne garuu akka nama borduutti immoo yeroo hundumaa qophaa'aaf qalbii jijjiirrataa fi nama oobdii Kiristoos keessaa fi jilba Kiristoos jala jiraatu ta'aa jiraadha. Hundi keenya iyyuu akkas ta'uu nurra jiraata. Egaa Waaqayyoo ulfaatu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ameen jedha sagalee guddaatiin. Sagalee jabaatiin ameen jedha. Ilaala mee lakkoofsa 8 ilaala. Dheekkamuurraa of dhowwi bambanuus dhiisi. Tole jedha. Toleedha dubbii Waaqayyooti kun ilaala. Kun sagalee Waaqayyooti. Dheekkamuurraa of dhowwu bambanuus dhiisi. Inni hamaa hojjetu duwwaatti waan si geessuuf maal hin ta'in? Naarin. Ish. Intaa. Toleedha. Dubbii Waaqayyooti fudhadhaa. Liqimsaa. Kan liqimsina. Haa ta'u yaa Waaqayyo na gargaari. Mee harka kee laphee kee irra kaa'i. Yaa Waaqayyo na gargaari jedhame. Yaa Waaqayyo na gargaari. Jedhame. Dubbadhaa sagalee guddaadhaan. Ammallee irra deebi'a. Yaa Waaqayyootti na gargaari. Anaanis na gargaari. Jedhaa achaan jiraam. Gooftaa na gargaari ati anaan. Ana na gargaari. Akkeedhuma caayii faarfannaa 15 lakkoofsa 1 jalqaba. Yaa Waaqayyo godoo kee keessa eenyutu buufata ree? Sirriitti caqasaa. Lafa Waaqayyo jiraatu eenyutu carraasa argatee jiraata? Yaa Waaqayyo godoo kee keessa eenyutu buufata ree? Tulluu keessa qulqullaa irrattis eenyutu jiraata ree? Nama balleessaa malee jiraatu, nama wanta qajeelaa hojjetu, nama garaa isaatiin dhugaa dubbatu. Irraan deebi'a maaligaa? Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Dubbii Waaqayyoo akka faarfannaa 15 lakkoofsa 2 nama balleessaa malee jiraatu. Gurra keessan naa kenna. Nama irratti hamaa nama waan qajeelaa hojjetu, nama garaa isaatiin dhugaa dubbatu. Waaqayyo bara kana barbaada. Nama akkasii barbaada Waaqayyo biyya kana. Biyya kanaaf nama akkasii barbaada. Waldaa keessatti nama akkasii barbaada. Nama akkasii barbaada Waaqayyo. Yaa Waaqayyo an akka dubbii kee kanaati ree laata. Na gargaari yaa Waaqayyo anaan. Amma mee Waaqayyo nama isa amanatuuf, nama isa abdatuuf, nama isa eeggatuuf, nama harka qulqulluuf garaa qulqulluu eenyuun rakkisaa hin jiru beektuuni. Takkaa godhee isin beeku. Boris hin ta'u iftaanis hin ta'u. Mee dubbii Waaqayyoo ilaala. Dubbii Waaqayyoo. Mee faarfannaa. Mee sirriitti na dhaggeeffadhaa. Faarfannaa 37 lakkoofsa 19. Eeyyuu dubbisa. Dubbisa. Namumti Waaqayyoof jiraatee Waaqayyoo bule eenyutu rakkatee dachee kanarratti waan butu dhabeedhuma karaarra dhaabbatee kadhatame.
Macaafni qulqulluun hin jedhu. Maalidha? Hin arganne? Yee? Maaloo maalitti? Namni Waaqayyoof jiraatu Waaqayyoof bulu dubbii Waaqayyoof faarfannaan 37 lakkoofsi 19 maalidha? Bara gadheetti hin yeellaatu siin jedha. Waaqayyoof jiraatta si yeellaasisu Waaqayyo nama si biraa qabe kennime si yeellaasisu Waaqayyo dhime nama si biraatiin. Waaqayyoof jiraatta taanaan hin yeellaatu akkati yeellaatu siin godhu Waaqayyo. Bara gadheetti maal hin taatu? Hin yeellaatu. Bara beelaatti sin quufu warri kam? Warri Waaqayyoof jiraatan. Har'a dhabdee harki kee qulqulluu yoo ta'e, garaan kee qulqulluu yoo ta'e, adeemsi kee qulqulluu yoo ta'e, jireenyi kee qulqulluu yoo ta'e, Waaqayyo akkati yeellaatu godhu. Bara gadheetti immoo hin quufta'edha. Eessa akka Waaqayyo fidu hin beeku garuu bara gadheetti hin quufti ijoollee Waaqayyo. Galata guddaa isaa Waaqayyoof kenna. Mee lakkoofsa 25 naqaa laala. Lakkoofsa 25 immoo maalidha? Irra tarkaanfadhaati faarfannaan. Ani dargaggummaa argeera jedha Daawit. Dulluma biras ga'eera. Garuu namni qajeelaan otuu gatamu ijoolleen isaas waan nyaatan dhabanii otuu kadhatanii takkaan argeen beeku jedhama. Bakka namni sagalee kanatti hirkatame hima jiraataan dubbii Waaqayyoo kana turu waldaadhumaaf hin galleeyyuu dhaabatteedhuma gomjaati. Jallootuma gomjaati. Gomjainaa jalloota. Barritti biyyi lafaa harka isaa gara keetti diriirfatu nufa. Galata guddaaf cabaa guddaa. Yes. Galata Waaqayyoof. Galata jabaa isaa Waaqayyoof kenna. Galata guddaa isaa Waaqayyoof dhiyeessame ammallee dabala. Bara gadheetti ijoolleen Waaqayyoo yeellaatu. Bara beelaattis ijoolleen Waaqayyoo ni quufti. Jabaadhaa biddeena sobaaf karaa sobaarraa deebi'a. Akka dubbii Waaqayyootti jiraadhaa malee. Waaqayyo bara keessaniif mana keessaniif kan isin ga'u harka guutee qaba. Sadhageenya Waaqayyo dubbii isaa nuuf eebbisu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif baayisu. Hunda keenyaaf ayyaana isaa baayisu. Waaqayyo biyya kana guutullee haa yaadatu. Biyyi kun biyya Waaqayyo keessa deemuuf biyya Waaqayyo keessa tarkaanfatu nuuf haa ta'u. Jedha sagalee guddaan ameen jedhame. Biyya kana keessa afurri Waaqayyo haa adeemu. Harki Waaqayyo haa socho'u biyya kana keessa. Jedha ol kaasaa harka keessan. Biyya kana keessa hirreen Waaqayyo haa socho'u. Hirreen Waaqayyo waa qajeelchuudhaaf waan karaarraa dabe waan karaarraa cabe waan masmararraa gore daandiitti deebisuuf ammallee miilli Waaqayyo biyya kana keessa adeemu. Waaqayyo biyya Itoophiyaa kana keessa miilla isaatiin naannawaa jalqabu. Waan ol ka'e gadaa qabu. Waan gadi bu'e immoo olaa deebisu. Waan dabe haa qajeelchu. Waan cabe isa sirreessu. Waaqayyo tokko keenyatti haraara isaa agarsiisu. Egaa galgalli koof galgalli keessan gonfoo bara baraan nuuf haa ta'u. Aftu bara baraan nuuf haa ta'u. Aftu jireenya bara baraan nuuf haa ta'u. Harka keessan gara Waaqootti ol kaasaa. Galgalli koof galgalli keessan mootummaa isa biiftuu garasiisa aduu garasii haa ta'u. Galata guddaa isaa Waaqayyoof kenna ilillee guddaa.